Amaratii fi waa'ee dhiiraa dhiisi nafsee. Ayyee waa'ee dhugaan isiniin jedha jechuudha. Wallahi laazim yuutuuba keessan guddifachuuf yoo ta'e zimmidhaati jaalalaan fiqiriidha yuutuuba keessan guddifadha ana isinii himaati. Garuu waa'ee keessan irratti kireeditii kenneerra haasa'uuf hin dhufne shamarri Oromoo jaalala hin beektu jecha yuutuubara keessanii yuutuubiin immoo jechuudha. Dhala dhalatti darba aggeeffadha. yuutuubiin dhala dhalatti darba. Kanaatiif jechuudha. YouTube irra keessanii maqaa keenya nu balleessitu jechuudha. Bar gaafa abbaan keenya jechuudha haadha keenya nu bira kaa'ee jechuudha gurshu gaafa inni nyaachisu gaafa inni ungatu dhiirri goodaa oola. Bar shamara Oromootiyyuu abbaa jalaati jaalala argaa oola. Dhugaan isiniin jedhaa miti an shamari Oromoo mana keessa oolti wanta ta'eef akkaataa itti abbaan keenya jechuudha jaalala haadha keenya kennuyyuu nutu dhibbatti beekaa jechuudha. So shamaran Oromoo dhiira Oromoo caala jaalala beekti jechuudha. Dhugaan isinii himaati wallahi laazim warri shamari Oromoo jaalalan beektu jettanii deemtanii dhaqxanii dullatti faranjii aqxanii fuutanii yeroo kiisingi gootan afaan keessan keessatti ilkaan ishee harcaa'u kun jechuudha. Ila aggeeffadhaa isinii himaati wallahi laazim isintu nu gabroomsi takkaffaa kan nu gabroomsi isinii akkamitti nu gabroomsitan beektanii diqaala keessan bakka itti dhaltan hin beektan. Nama baay'eetu bar dhiira baay'eetu maallaqa intala Oromootiin baratee skoolarshipii diqaalatti dhalchee riyaala birrii tokko kan ergaaf hin jirre meeqatu jira. Akkamittiin isin dhiirri Oromoo sabboonaa taatanii isin jaalala beektanii shamari Oromoo jaalalan beektu horootanii hin saalfattanii xumnumashii big shame ishii akkaataa tabbaan keenya haadha keenya kiisingi gochaa ooluyyuu dhalaatu mana keessa taa'ee argashi isin caala beekna. Wallahi laazim shamarran Oromoo jechuudha jaalala dhiira fatfattee nyaachisu gaboota jechuudha deemtanii tokkommoo sagaaturaa wayii qabaa nagadhiisaa jira. Ani kan na himu ijoolleen warri tokko yeroo intinaarra baatan jechuudha. Yeroo intinaarra baatan yeroo TikTok irra baatan bar isin surreen uffannaan dhiiruma ofseetuyyuu namni tokko jechuudha. Maal jedhe mucaan tokko post isinii godheera dhalaa Oromoo akkasii xawalwaallee kan faranjii fuudha araba fuudha. Bakka anasii himaamti arabni jechuudha qasaman billaa yaa habiibi intalli Oromoo bareedaa koo jaalallee koo abbaa manaa kiyyaa jettee si kabajje jechuudha. Araboota fuuteeti jechuudha. Aggeeffadha. Dammoo dhiirri keenya afaan maaliitiin araba fuutu? Arabiffaan keessaniyyuu afaan Bangaalii dura nama xabbasuufiyyuu afaan ittiin nama xabbasan baruu nama barbaachisa. Isin warra dhalaa fi dhiira arabiffa wallaalee jechuudha. Luuga qaanqaa tokko waamu kan jecha tokko waamu. Fakkeenyaatiif jechuudha isa dhiiraaf inta jedhamu dhalaaf immoo inti jedhamu. Inti kan dhalaa fi dhiiratti fayyadamtan dhiirri Oromoo afaan maalii beektu dara arabiffaan dhala arabaa xabbastanii fuutu. Hedduu tokko nagarame jechuudha. Immoo hunda keessan miti warra walwallota jechuudha. Lammatammoo fidaa jechuudha. Kadhattoota Masrii, kadhattoota Kaayiroo warroota dhugaan isiniin jedhamiti wallahi laazim dhiirri biyya Suudii mangistiidha. Kadhattootuma Kaayiroo dadhabne. Abo dhiirri biyya Suudii jiru mangistiidha haftaamiidha. Sa dhugaan isiniin jedhamiti maaliyyuu yoo ta'e dhiirri biyya Arabaa jiru dhiirri biyya Suudii jiru kan gowwomte ijaazaa buutee maallaqa isheetti kennate irraa nyaata malee akka dhiira Kaayiroo sobeena dhukkuba jedhee kachaba dibatee aggeeffadha kachaba dibatee achirraan maaksii godhatee achirraan immoo fuula isaatti utuu shiroo yookaas immoo jechuudha. Dhiirri Kaayiroo otoo shiroo yookaas immoo jechuudha ol gizee dhugaan isiniin jedhamiti hojiin isaanii timaantimiif zayitii baxabbaxaa oolu jechuudha. Isa baxabbaxuu dadhabanii fuulli isaanii yeroo xuraa'ee jedhu na ukkube jedhanii kadhaadhaaf gadi bahu jechuudha. Qushaashanni sheerii godhaa fidaa jechuudha dhiira Kaayiroo jechuudha. Kan haayilaandii hamma sana gahu haayilaandii hamma jechuudha baaldii gahu bishaan dhugan jechuudha. Keessattuu Abduusee fi Asliin tokko haayilaandii hamma baaldii gahu fuudhaniitu qoy abidda dhaamsuudhaan dhuftanii burcuqqoon biyya Masriin jiru big shame isin faadha jechuudha. Amma kan yuutuuba keessan guddifachuuf jecha dhalaan Oromoo jaalalan beektu midrii ushu እንደውም dhala Oromooti kan jaalala beekuchu yeroo abbaan keenya haadha keenya dhungatu kan argaa oolu nuudha shi dhugaan isiniin jedhaa miti isin caala beekti dhalaan Oromoo jaalala akkaataa abbaan keenya haadha keenya dhungachaa oolu dhugaa rabbi anaa isinii himaati. Dhalaan Oromoo jaalalan beektu isintu diqaalota keessan bakka halletti falafalee jechuudha. Yoo barattanii jettan yuunivarsiitii keessaatii dhalaa Amaaraa faana baatu amma fakkeenyaaf akka lee'ummaa isiniin fuun Maqalee yuunivarsiitii barate Tigree fudhatee bahe
Abiy Ahmed isinihima amara fuud eenyu gabrummaa nutti fide in the first one ira oromooti jechuudha siddaadiki kan iddootti fincaan keessan fincooftan hin beekne diqaalota keessan kan ofitti falfaltan hin beekne intala oromoo kan diqaalota keessan isinii guddistu oromummaaf sabboonummaa kan balleesse isinii jechuudha isinii miti warra gaarii immoo miti jechuudha warra dhugaa arrabsaan jiru ira warra dhugaa arrabsaan jiru kanaatiif iyyuu jechuudha shamari oromoo jaalalan beektu yeroo jettani big shame nu isinii fatfattee sinyaachifti shamarran oromoo wallahi lazim mali iri amara numarata beektu malif iri tigre numarata malif guragen silten ala oromo fudu maleje isa dugan isni jaramti wallahi lazim wan intalli oromo jechuudha jaalala beektu intalli oromo takka biya araba keessatti intala oromo jaalala wallaalte ira oromo titti dhalche gata ol والبيت نبي عربا كان كيسات تليچو إشين بيا كيساس ديكالوني أستيسه مالكنا إرجتة تيمبارته جتشو سكولارشيب بيشي فيته غافا غديباتو وكان تغريفوتي وكان أمارا فوتي جتشو كناف تك والبيت سبون ما نورمولي نمني قبر ما تنو هم بيس إيرا أوروموت دكتور كيسان بروفيسور كيسان إشين كان دولتي فرنجي كان اللي كلام صديق أيرت جتشو تو كيسينغ غوتاني أفان كيسان كيسات تكوفاول وغانجرو كانمان me afan malitin ala oromo arrabsitu keessattu kadhattoonni kaayiroo gadi dhaabbadha takkan gadi baane sinitti wanti naa jennaati haaylaandii keessan isa hamma baaldii ga'u sana birciqoodhaan bishaan dhuguu bara haaylaandii hamma baaldii ga'u sana qannasaati ishee xixiqqoodhaan dhugaa jechuudha akkaataatti hojjetanii jiraatan immoo dhiira Saudi Arabiyaa irraa baradha akkaataatti hojjetanii beesaboo fi jijjiiranii mataa ofii jijjiiranii bultii ofii jijjiiranii warra ofii gargaaran immoo dhiira Saudi Arabiyaa irraa baradha dhiira Kuwait irraa baradha dhiira Dubai irraa baradha dhiira biyya Faranjii irraa baradha caammaa bar biyya keenyatti jechuudha ijoolleen dhiira listiroo xaragdee qotee jechuudha abo gabareen keenya iyyuu jechuudha qotee barbaree isaa keessatti boqqolloo tooree sartoo dhaabee niitii isaa hammatee bukkeetti footoo ka'aawul ol gizee kadhaadhaan of ciibsitanii kadhaadhaan nu rakkistu maali wanta akkasii kaayiroo keessatti isin maali namni salfan isa iyyuu gadi baatanii afaanittiin shamarran oromoo arrabsitan namni immoo baay'inaan addunyaa kanarra dhiira caalu shamarranidha yuutuuba isaanii keessaati unsubscribe godha subscribing godhinaa fi unsubscribe gootanii jalaa ba'uu qabdu jechuudha diqaalota maqaa shamarran oromootiin gadi baate silaa shamarran oromoo yoo maqaa hin dhayin namni dhufe sin daawwatu hin jiru miti ana isinii himaa jechuudha takkaan akkaataatti hojjetanii jijjiiraman dhiira biyya faranjiirraa baradha akkaataatti hojjetanii jijjiiraman dhiira biyya arabaa saa'udii keessaa baradha akkaataatti hojjetanii jijjiiraman dhiira Kuwait Dubai jirurraa baradha jechuudha qushaashoon lammata kashalabbeen kaayiroo jirtu ijoolleen biyya arabaa keessa jirtan riyaal tokkotti argina achitti daalaftee hindiraan ishee naqattee haadhumtuuti jechuudha qucaammaa hullaa sagaatura ana takkastiin isinitti maashi afaan maaliitiin shamarii oromoo yuutuuba kee maqaa shamarran oromootiin guddifatta maaltaa pirankii hojjettee jaalala hojjettee yuutuuba keessan guddifattan kadhaama keessan immoo yoo kadhattan maali diqaalonni kan iddoo argitanitti dubartii baalle salaa deemtan isinidha shi dhiira oromooti bara diqaalaan faranjii guutee sin achi biyya sana keessa diqaalaan asitti kan wantinaa isin nafu tigreen isin naftu guraageen isin naftu silxeen isin naftu iddoo deemtanitti simmeetii keessan kan of qoxaaxaruu hin dandeenye kan gabrummaa nutti fide takkalee umarraa kaasii Abiy Ahmed irraa kaasii Addisuu Araggaa irraa kaasii kan fakkeenyaatiif jechuudha taayee danda'a yoo furan kan dhala amaaraa tokko yeroo argitan of wallaaltanii qaaraa gubaa nyaattan isin dhiira oromootidha bar bakka deemnutti isinitti saalfannee jira afaan maaliitiinidha maqaa dhala oromoo dhooftuusin siddaa digoochi sagaa tura kan akka kootii dhukkeen isinitti kaasa bar beekna bar dhalaan oromoo akkaataa tabbaan koo haadha kooti jaalala kennu dhiirri ala oola akkaataa tabbaan koo haadha koo kunuunsisaa oolu akkamitti jaalala kennaaf barbarriirra dhaabadheen argaa oola dur jechuudha barri kilaasii isaanii fuuldurra dhaabadhe dhugaan isinii hima abbaan koo haadha koo irratti hin fuune haadhuma koo fuudhe hin jaallata jaalala kennaaf yeroo nyaatu akkaatti isa nyaachisu sirna siraata jaalala kan beektu intala oromooti bara isi warri diqaalonni alatti dhalatanii fiqrii haadhaaf abbaa hin qabne dhugaan isiniin jedhamti gadi baatanii intala oromoo arrabsuu dandeessu malee abbaan keenya haadha keenya jaalala kennaa fi guddise wanta ta'e nu guddise wanta ta'e
dhugaa rabbii mana keessa keenya akkaataatti abbaan keenya jaalala haadha keenya kennuuf ilaalaa guddanne kanaaf dhalaan oromoo jaalala fatfattee si nyaachisti roomaansitee waan fedhete waan barbaadin tala oromoo kan xaafii nyaattee dhadhaatiin guddattee kan intala oromoo dhugaan isiniin jedhaamini intala oromoo jechuun simmeetiin keenya illee daa'iman dhiidha dhugaa rabbii akka warra kaanii fincaan yookaan bishaan miti jechuudha dhugaa rabbiin isiniin jedha intalli oromoo xaafii nyaattee aannan dhugdee guddatte jechuudha dhugaan isiniin jedhaamiti ana isinii himaati yalellee dhugaa rabbii kan akka shamarran oromoon argitan kolkolleen kaayiroo keessa teessee maqaa shamarran oromooti yuutuubii guddifattu kolkolleen kaayiroo keessa teessee haayilaandii baaldiidhaan akkatti bishaan dhugdu aanat akkatti gadi sin deebise jechuudha keessattuu of kabaja duuriyyoonni kaayiroo kan akka aslii abduusee wala mubaarakii musammaa eenyuun keessan of kabaja of hin kabaja yoo ta'e aanatu muka sinitti cabsa jechuudha siddaadi kullaa sagaatu aanatu dhukkee sinitti kaasa of eeggadha dhugaa rabbiin isiniin jedha takka lamannaan dhalaan oromoo jaalalan beektu amma kan eengadda abdii xayyibaa waaqoo jechuudha keessattuu immoo jechuudha ijoolleen keenya warri faranjii fuuta wallaahi laazim diqaaloon isintu gabrummaa jalatti nu hambise kan gabrummaa jalatti nu hambise diqaalaa dhiira oromoo jechuudha kan simmeetii isaa bakka argetti tigree argatu faranjii argatu inshallah jechuudha dhaggeeffadhaana isiniima inshallah jechuudha dhalaa faranjii fuudhuu dhiisaati jechuudha kafallagaachuu ya faranjii wusham tabadu washi wallaahi laazim saree faranjii fuudha aagabaan maqaa keenyaan garuu hin daldalina zid akka jirtu jechuudha ziqqaatu inde namni yuutuubii keessan isinii daawwachuu oodiis shamarran oromoo kan mallaqarraa nyaattan shamarran oromoo kan diqaalatti dhaltanii gattan shamarran oromoo bakka diqaalaa keessan dhaltanii bakka argitanitti fincaantanii rabbiin kun manni sinaa argu jechuudha manni sinaa argu qushaashota gadi baatanii maqaa shamarran oromootiin ammaan booda yuutuubii keessan jala qasaman billaa jechuudha dhalaan oromoo bakka jirtutti addunyaa kanarratti nutu dhiira caala bakka dhiirri yuutuubii banatee jirutti sabiskiraayibiin godhinii fi ansabskiraayib godhi keessaa bahi jechuudha sagaa turaa kana kan bakka deemetti simmeetii isaa qoxaaxaruu hin dandeenye kan oromiyaan gabrummaadhaan nutti hambise sinidha takka takkaan isinii hima gadi baa dhuufuu keessan dhufa takka takkaan keessanii dhiirri kaayiroo dhiira biyya arabaarraa baradhu akkaataatti hojjetanii maatii ofii qarqaaraan of qarqaaran lammata asli abduuse mubaarik gadi baatanii maqaa dhalaa oromoo dhooftanii jennaan garuu mubaarik nan kabajaa hojiin keessan kaleessaa gaarii miti jechuudha bakka deemtanitti fincaanaa deemtu qalbi hullaa ana isinii himaati kan dhalaa faranjii osoo kiisingii gootanii afaan keessan keessatti ilkaan shekkuudhaan shan harca'u meeqan keessan isin beekna takkittiin kee gadi beeti maqaa dhalaa oromooti yuutuubii daldalan ana gadi isin deebise jechuudha maali ijoolleen kaayiroo abidda dhaamsaadhaan dhuftanii birciqoon isin biran jiru haayilaandii hamma sana ga'u akkasitti yeroo fuutanii haayilaandii hamma baaldii ga'uun dhugaa maqaa shamarran oromoo bamin mooraal isin teessanii dhooftan bar shamarran oromoo daa'imanii dalagannee haqa biyya arabaa keessatti dhiira laman caala dhiira lama makiinaa kolkollee qabattee deemtu anatu caala ana isinii himaati wallaahi laazim jechuudha dhiirri keenya waggaa 5-4tti dalagdee makiinaa tokko bitattu waggaa tokko keessatti hin dalagee bitan bara haram maallaqa dhalaan qabdu dhiirri biyya arabaa kana keessa jirtu kan ana ittiin qabdu dhiira 10 bituu danda'a maallaqa kooti ana isinii hima kolkollee hullaa ofii keessan jaalala wallaaltaniitu dhalaan oromoo jaalalan beektu dhalaan oromoo maalidha sagaa turaa hullaa kan bakka deemtanitti akka udaan saree simmeetii keessan fincaanaa deemtan faranjiin isinii nafu arabni isinii nafu guraageen isinii nafu silxeen isinii nafu oromiyaa kan isheen ittiin gabroomte izafaristi waan dhiira oromooti bakka deemutti fincaanaa deem bakka deemutti diqaala dhalaa dhashaa deem meentala oromoo sabboonummaa ishii dhiifte yoo har'a intalli oromoo tokko dogoggorteellee bangaalii tokko jala deemte yookaan saba biraa jaallatte isintu suuraa keenya 10 meeqa poosti gochaa oolu siddaadi koochi kan akka kooti isin hin arganne gadi baa dhuufuu buusa gadi baa afuruma keessan hin dhagaa qasaman yoon takkaadhaan laayivii dhufe isinirraa bu'eeshi kadhattu hullaa keessattuu kan akka kaayiroofa meesi qamaacaa hullaa kan shurraabii tokko waggaa 2 uffattu hin jiraan keessattuu dhiirri kaayiroo mooraalii maaliitiin shamarran oromoo arrabsiti
bar'an waggaa tokko keessatti jechu aggeeffadhu koffii tokko yoo deeme har'a jechuudha moolii tokko deeme yoon tasnaanne riyaala 500 baasiin dhufa har'a jechuudha birrii 5,000 Itoophiyaa nan geessu tasnaanna'uudhaaf kudhaniin isin bitan kurnan keessan taraa isin bitan jechuudha isin ergachiisa qushaashota የሰው ልቅምቅም የሰው ልክ አቅም በአቅም አይጠነቀቅም ይላል አማራ አንዳንዴ ልክ ከስ ዮባኒ ባኔ ስንትምነ ማለ አፋን ከሰን እንቀበታን ሻመራን ኦሮሞ ኢራቡአ ዲቃለ ኑቲን አልቺና ኦሮሞ ማከን በለሳ ጅሩ ኢሲኒ በከ ዲምተኒት ኢሰዩ ማልጅሩ ዩበርባኒ አረቡ ፉና ዩበርባኒ ፈረንጂ ፉና በር ፈረንጂ አረምኒ ጀቹ ዳገፈድ እንታ ያ ሙሐመድ ሲንጀቲ አቲ እርገማኮ ሲንጀቲ ኦሶ ሀገምስ ጃለተ isayyuma afanuma maaliitii arabaan faa walii galtu ijoolleen oromoo kan keessa jirtan kan amaariffi keessa arabiffi keessan arabiffa bangaalii waggaa 10 kana keessa teessanii isa arabiffa sanamni inti jedhee dubartii waamu intaaf inti isin dubartii irratti fayyadamtu jechuudha qushaashota gadi bahaatiin maqaa shamarran oromootiin daldala qasaman billaa maqaa keessanirraa gadi bu'u ani jechuudha aggeeffadha waan biyya kana keessatti እንትናቴ ሲኒት ዱበዱበይቱ ምቲ ሲንፋን ኢስን መሜ ኢሩምቲ ኦሮሞ ጀቹዳ ሰጋቱራን ገበሬን kan dhala yeroo jaallatte jettu viidiyoo sinitti ergite jennaan viidiyoon tala dhala tokko deebistanii qaaman tala dhala qaama haadha kee kan keessaa baati jaartii kee isheeti akka jawweetti itti marattee bultu sun qaamni ishee qaamuma dhalaan oromoo qabdudha jaartii ati akka jawweetti itti marattee bultu sun qaamuma ani qabu qabdi kan haati kee qabdu qabdi aggeeffadhaan asii himaa isin jechuudha nama sin jaalladhe viidiyoo ergi jettanii ijoollee kutaa 2 hin barannirraa viidiyoo qaama guutuu ergitanii deebistanii immoo maallaqa ishii mana arabaa hojjettu jechuudha irraa guurtanii viidiyootti fixxan siddaadi koch sagaaturaa hulla ani sinirraan bu hundee keessan isin jechaa jiru ifamana goda ijoolleen oromoo warri dhiira abboleeyyan ko warri haadha keessan kabajan warri intala dhalaatiif kabajaa qabdan ifamana goda garuu saroota yuutuubii banattee jirtu akkaataa itti yuutuubiin keessan isin irratti gubatu yoo hin taasisan alchi ana isinima abbaan kiyya gudeeda isaati nan alchineen isin gadi baatanii kolkollee hullaa siddaadiq ana isin beeka hudduun amaaraa sininafu kan tigree sininafu kan faranjii sininafu bakka deemtanitti diqaalaa keessan falfalaa fincaanaa deemtu mibba mimmoraal an intalli oromoo astaa'e aggeeffadha intalli oromoo dhiira tokko lagizee maasallafaadhaaf itti dabarsiti malee takkaatti daarii kan faana horattee jirtu hin jirtu biyya kana keessatti isinidha jechuudha bakka deemtanitti diqaalaa keessan fincaanaa deemtu kanaan booda jechuudha gadi baate afaan keessan bana yoo dhukkee isinirraan kaasne ani isinirraa bu'uuf hin taa'u jechuudha keessattuu dhalaa oromoo irraa bu'a ijoolleen kaayiroo jirtan jechuudha bishaan birqii dhagaa simbiratti bishaan bas buusa jiru akkasiin shintibeetii keessan waraabdanii haayilaandii samma hojjaa keessan ga'u kun gadi baatanii shamarran oromoo jaalalan beektu meeqaan keessan isin hin beekaa miti eenyummaan laqanaa ergi jedhee namatti bu'a takkaan keessan sagalee keessaniif lakkoofsa keessan yoo isin hin maxxansin nurraa hin dhaabatta yoo ta'e sagalee isin maallaqa ergettanii nu kadhachaa turtaniif akkatti rakkadhe jettanii sagalee keessaniif lakkoofsa keessan yoo nan hin maxxansu ta'e nurraa hin dhaabbattan taana abbaan kun hin dhalchine dhugaa sanyii jeneraal Taaddasaa Birruu miti ana isin himaati qushaashota maqaa dhalaa oromootiin kan dalagattan takkittiin keessan lammaffaa jechuudha tasaasattanii maqaa dhalaa oromoo dhooftanii qoshee hullaa namni yaada qabdanii lakkoofsa tokko bareeffachuu dandeessu caala garuu as jala dhuftee sin arabsa jettee naan sin baasa wallaahi Hai. Siapa malah rebom bin malah kan ada harus gitu tuh malik.
yaada kee kennadhu na dhaggeeffachaa oolte erga silaati daf Rakkafa ana ma asirratti si balaaleffadhe. ayyee Hedduu takkaan si balaaleffadhe. mee maaliin balleessi Nuti amma haa dhiirtii Oromoo shamarran Habashaa, shamarran Tigree, shamarran Faranjii jettee gaa shamarran Faranjii tana tuqaa ayyeen jennu beektaa takkaffaa. ayyee Lammaffaa shamarran teenyaa tun hedduu jaarsa kana waa safuudha itti yoo jaarsa kana ta'e jeeni dilees naman qaraniisitu naman taphachiiftu. wallahi laazim dhaggeeffadhaan si himati namni hagantala Maalin seete amma bari faranjii amma Habashaa hojii hojiifte Habashaa tun hoggaa irra baate yenee fiqire yenee maal jettee illaan akka qeeransa nama qabee takkana si nyaatti laaqqeensaa laala kanatti. Teenya isin akkuma harree dudee akkuma horii baktii ni beektaa baktii jechuun ni beektaa. dhaggeeffa ati jechuudha intala Oromoo xabbastee hin beektu already bakka kan Amma dhagaa dhugaa baktii ni beektaa amma seetiin jira. Sadi afur shan irra amma see kudhan irra amma see zaabaa hin beeku Oromoo na jakas. ati intala Oromoo hin beektu shi situ xabbaseen hin beeku malee osoo intala Oromoo beekte jechuudha bareedaa koo Amma na dhageeffadhu haasa rabbi namni barfalmaan jira dhageeffadhu haa. wallahi caala simbaasa of eeggadhu la Na dhageeffadhu lakki amma bare chaalenjii yaadaa wal mo'uu jira malee bara amma wal arrabsuudhaaf miti yaada amma rabaa miti bara amma tana dakkaamaa goonii keessan hoggaan isinitti hime fudhadhaa amma mormitan. Cinaachi dadhabaa keessanis fudhadhaa. nama hundaan hin jedhin nama Yoo hawroo taate dhalaan teenya guyyaa hawruu biddeenaa fi daabboo shaayii keessatee fi galgala hoggaanii bobbaa galee rafte ilmaan keessa rafti gara inni akkama taa'eetuma ijoollee isaa marsitee ciibsu tanaa fi isii waliin laalee achi deemee lulluqatee biraa ciisa. Haati. ofi dhaggeeffa ugaasiin himaati namni nu gabroomse dhalaan teenya akka dhalaa faranjiitti gara gaggalchitee sin qabattu ba dhalaan faranjii kana si nyaattee tilaal kana si xuuxxee inni beebii chukkuleetta sin jettee laa beebiyyee jettee beebii koo. maraata beelzalaati Beebiyyee sin jetti bara dhalaan teenya bara boo sin jetti bara boo jaarsaa bara amma faranjiin beebii sin jetti. Jaarsuma guddaa kanaan beebiyyee sin jetti bakka. ayyee taraa koo naa kenni jechuudha taraa koo naa kenni anabbaan koo haadha koo malee Sani taaka jira ammas dhalaan teenya akkamas dura miila samii qabdeetuma akkuma harree duute ta'u waraabessi bushaa yaachutti hanga gubbaa utaalte sirbitee rafta malee si jala gartee akkasii garagaluu fi akkasii garagalchuu fi akkana qabuu fi akkasii deddeebisu. wallahi hazin maraataadha beektu kolfanaa jiru. Makiyaatu nama kun wallahi caalaan dhaggeeffadhaa isin himaati. Namni hunda isti makkiya wallahi kaameraan keen jiru shi barsiiftu Muhammadi kottu. Wallahi lazima ajaa'iba wada. Qoy barsiiftu talaara si galchaati. Qabadhu gaati erga jira. Aloo. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ayya susu, akini sinja waktu itu ya nama balege bakula askes sanut nak iyo rubuta, oke? Aye. Malif Janan. Aha. Oke, oke. Kuranu gubanne jira ummata gawwa nyaatu male ufu male akkan mokko fa guute deem. Asat nut na fer. Tayyib. Oke, gara yaada khiyaatin dabra yaadni khiyyaa akkana ja'a dhiirti Oromoodha rakkoo guddaa qaban. Ifiifuu jaalala hin beekan yeroo ati habiibi jetteen maal jette jaanis si dhawan. Saniifuu amma walii galatti obboleessa keenya hamma baaftee baaqulaa kanaaf yaada kan dhufedha. Ammaan dura kije dhalaan Amaaraa jaalala beekti dhalaan Oromoo jaalala hin beektu haffazeetiin sammuu keessatti deemu jiraan niin beekan jechuudha waan hin beekuuf jecha. Waan hin taane haasawaa ammaas waan hin taane yeroo mara waan hin taane haasawaa waan namni silaa ilmi namaa tokko ka sammuu yaaddu ka bilisa tahee dachi tanarra deemu hin haasawaa liitii irratti baalageedha kun gurbaan baalageedha wakkamaan dhalaan Oromoo akkasii hirkaata hin beektu jinni Amaaraa fuudhi deemi ni dhageessaa jala jinni Amaaraa hara duubaatiin ittiin dhaqotaa wakkamaan dhiira gawwaa dhiira badoo
dhiira ifiifuu takka bishaanu ifirra buuste hin beekne dhala Oromootiin gartee jaalala hin beektu jettu san sirriin itti himuuta sirrii diifii beetin sirrii itti himuuta ifiifuu bishaan ifirra buusanii dhidhiqatee namni agartee misiraami urgaa isaanii ifin urgeessanii nuti akkasii cal jennee teenya walumaa galatti. Isuma rafanii deemuu je isuma ribaa kaanii. Isaaniitu wasakha jechuudha. Saniif nuti akkasitti deemna jechuudha. Harakaata jinni ammoo yoo harakaata yoo barbaadan jinni fu. Wakamaan amma qabsoon Oromoo isa laaqamte beeku. Dhiira Oromoo qabsoo laaqe. Barjaran nu Oromoo yeroo takka halkan Tigraay bira bulti yeroo takka Amaara bira bulti isaan bas bineentuma tanaaf jecha uumamanii bar. Bineentii Amaaraatii fi Tigraay. Ayyee. Alo. Dhugaanis ni hima wanta dhugaas ni jette kunogaa maal jedha damma abbaa qammaseetu mi'aasaa beekaa jedha ani amma fakkeenyaatiif jechuudha dhugaa rabbii dhiira Oromoo kan jechuudha gabaree biyyaallee wasiin hime jechuudha jaalala beeka dhiirri Oromoo warri biyya Arabaa dhufte diqaala ishee dhalchitee dhalaatti galchuu maallaqa dhalaa nyaachuu mana ijaazaa teessee nan beelee jettee nama kadhachuu kaardii naa biti jechuu ani kanattan beeka dhiira Oromoo warra siddaatirra jiran kadhattummaattan beeka jechuudha dhugaa rabbiin isinii himaa miti kadhattuuttiin beekaa jechuudha amma kaayiroo ta'a ilaala bishaan amma haayilaandii haga kana gahu fuudhaniitu yoo yuutuubii keenya namni nu ilaali jedhaniitu maqaa dhala Oromootiin daldalaa oolu jechuudha an dhiira Oromoo warra biyya keessa jiru qotee jaartii isaa nyaachisuu jaartii isaatti birraa yeroo bari'ee midhaan isaa gurguree uffata itti bituu jaartii isaa taphachiisuu kanan beeka jechuudha warri barattes warri biyyaa baates jechuudha iskoolaarshippii maqaa maallaqan tala Oromootiin barattee diqaala ishii 5 dhalchitee gatuu ani kanattan isin beeka dhugaa rabbii dagginnati isin caalu jechuudha Tigreenis Amaaris kan inni itti isin caalu amma isin amma dhalaan faranjii akkasii jaalala beektii dhaabbiin namatti kuftii maaloodha jettu miti dhalaan Oromoo jechuudha an akkaataatti abbaan kiyya haadha kiyya itti jiraachisu nan beeka dhugaa rabbiin isinii jedha anatiyyuu jechuudha dhugaa akkaataatti baanku haadha kootti jaalala kennu dhibbatti hin beeka jechuudha isa dhugaa kanaaf dhalaan Oromoo dhibbatti jaalala beekti maqaa dhala Oromootiin daldalu isinii hin ta'u jechuudha biyya keessaatti biyya alaatti illee jechuudha maallaqaan illee yoo ta'e dhalaan Oromoo dhuffistee isin bitti kolkollee hullaa kolkollee namaan jetti jechuudha kolkolleen gadi baate kuni kanadha namni yaada qabda mimmee wallahi makkiyaata fikta keessa jirti laatana kolfisiisti ibsitu barsiiftu kottu seen anaa miti kan si baase kanaatiif jechuudha dhala Oromootiin hin daldaliina argaa keessan isiniin jedha seentanii yaada kennachuu dandeessu garuu caalaaf ani waliin taanu dhugaana kolfisiisa. Alo. Hayyee suusu bagana deebite waqtii galatoomee tuuta ka galatoomee an nama sadaaddu amma kan kiyya barsiiftu maamman naan jaan Facebook irratti kan biraa nama sadaaddu gurbaa gartee hoolaa amman darareefu neeqisan Ayyee. Lakko isa sana kan ana intala jaarraa bagada isaa warra dhiisi khalas walumaa galatti anamme eenyu tuqamee fi akka onne lola ni beeyta shamarran Oromooti malee anaa miti akkas haadha keenya tuqame ammaan dura akka je gaafaati liifiin baas goote dhalaan Oromoodha jaalala hin beeytu je dhala Amaaraa malee deemee Gondar galu qaba Oromiyaa keessaa Gondar galu qaba yookaan faranjittii fuudhee achitti faranjittii irratti dabbaree ciisee nyaachuu qaba. Dhalaan Oromoo aannan dhugdeetu ela fiqirii sakkamii kennaafi bulti jechuudha. Caccabsaa laattee fi dhalaan Amaaraa immoo itti fincaanaa bulti jechuudha. Farshoo fi biiraa uksiistee itti fincaanaa dhuftu. Kanaaf giiftii koo dhala Amaaraa barbaadu. Jar fincaan barbaadu malee aannan maalajji barbaadu, bishaan maalajji barbaadu, urgaa maalajji barbaadu. Kanaafidha yani qoonjoo maaree minaamin waan isheen jettuuf jecha isheen jechuun ugdee sakraantee itti fincaanaa bulti fincaan barbaada kanaafidha shamarran Oromoof jaalalan beektu jedhu kan deebiin isaanii
walumaa galatti dhalaan Oromoodha. Namni dhala Oromoo harkatee akka nama jannata harkateef namni immoo bineentii Amaaraatii bita faranjii haxaa'u baree deemee sana haxaa'u qaba. Oromummaan isa hin barbaachiftu waa'een qabsoo takka isa hin barbaachiftu. Wanni qabsoo Oromoo akkana laaqe tokkoffaan ummata abbootii garaatii fi abbootii bineentiiti. Tokko lammaffaa tokkummaa ummata Oromoo dhabuu kunis asii shiishaa jala ta'a kunis asii waa hata kunis asii deemee akkuma ammaa kana shamarran Oromoo xiqqeessa ummata gawwaa walillaa qabne ummata hiyyaanne ummata dhuufuudhaan walillaa qabne wallaahi rabbiin dhuufuu tana takka gara faranjii nurraa qabee takka gara amaaraa nurraa qabu dhuga ummata qushaashaa walillaa qabne qushaashaan tuni gara qushaashaatti goruu qabdi ummanni qulqulluu yoo xiqqaate miliyoona afur akkanallee yoo ta'e ni jira jechuudha ummanni Oromoo qulqulluun ka yaadu ammoo kan nyaateetuma dhugeetuma akka reetti adishee ooruu keessaatti mallaa baasee asii dhala Oromoo arrabsu likkii isa galchina ol baanee jechuudha sodaa namaa hin qabnu dhuga animma kaniin irratti xiyyeeffadhe gurbaa maan tana na hiixee baafte san wallaahi gurbaan sun maa suutii keessa naan jiraate anaa intala harargeedha edana likki galchee isa agarsiisaa qabu dhugaa rabbi edana akkamiin shamarran Oromoo harkaata hin beekne raftee nyaattee dhuudee ciifti jaa kiyyaa badoo na dhageessa ansi sodaadha. Caala dhaggeeffadhu. Hayyee deemfuu dhigaa amaara waan inni barreessu jiru ammallee niin harkaa kiyyaan kun yoo si jana ajjanee ifirraa dhoorki gawwaadha namni akkanaa gawwaa barreeffama tokko hadaraan kanniniif Oromoo maal qabna okay. Dhugaan si nyaatiti wallahi ani kiyyaan kun amma walumaa galatti waan biraa gara keessaatti si barreessa waan hin beeku wallahi waan na dhaabbate waan gurbaan kun jeerra namni safuu beeku uffatee annama je'ee karaa kanarra deemee nyaatee dhugee rabbiin na oofa rabbiin na deebisa jedhu shamarran Oromoo guutuu asirratti ol beekamis salphisa wallahi gurbaan kun itti nu gaafatamu qaba gurbaan furdaan ejuu kamallaa gurguddaa kun kareetti adishee gaara keessa fakkaatu kun annama sodaadhu fuularratti si dubbadhee si agarsiisa fuularratti si dubbadhee si agarsiisa wallahi nam tokko sodaadhu nama tokko sodaadhu harargatti dadda siin beekaatu warra eessaati siin beekaani na beekta siin beeka atillee na beekta siin beeka. Hayyee galatoomi kana fakkaata jechuudha warri dhalaan Oromoo jaalala hin beektu jettanii ani mataa kootiin akkaataa abbaan koo fiqirii haadha kootii kennu durii qabeen beeka wanta ta'eef jechuudha yoo sossobee jaallatee waliin bula haati koollee akkuma kanadha ani intala Oromooti kanaatiif dhalaan Oromoo jaalala hin beektu jettanii yuutuuba keessan guddifachuuf osoo hin taane afaan keessan qabadhaa jechuudha wallahi caala sin deebisoo ishii baga keessatti kaarte sitti himtandalla Oromoo baga garuu caala uftee wallahi laazim harakata sirratti hin godhin sin deebisa garuu harakata gochuun barbaadu please nagalchisi galcha garuu harakata hin godhin uftee makkee ko bahi deebi'ime injiru kaameraan kan kee kuni kana meeme namni biraa jechuudha namni yaada qabdan rabbiin sodaadhu nagalchi caala kaameraan kee injiru mee namni biraa namni yaada qabdan bonal mawallo anke kameraan injiru kanaatiif jechuudha qasaman billaa gadi baatanii dhalaan Oromoo jaalalan beektu midri ushuu jettanii jennaan jechuudha ani sinirraa hin bu'u bonal mawallo bay deebi kameraan kee dhufeetu baha kanaaf jechuudha ani sinirraa hin bu'u qasaman been dhukkee sinitti kaasa garuu caala ufteenu arabsitii jinna yoo weelik si baasa aye awa abija achatti falak taate maal soo kasi godhe koy qoyati yeroo akkasiin arrabsitu isheetti kana dalagaa tajaajila malee dalagaan beeyne sun tajaajila gub deeban himaa jaarsi dutti galee duraan dursa jechuudha caala na aggeeffadhu taraa wal aggeeffanna duraan dursa jechuudha ati jaartii gaafa fuute isheet akka jawweetti itti marattee bultu sun bar dhalaadha ala sumbar tabar baby ette akka mukhaaje bofni ara deemun ara deemte qamarra akkana namaracha amma ta akkana baladoomtu ammoo tana jaarsi amma tana mukhaan akka garan galcho kana laa mukhaanan deemi maaliif jette anarratti dhalaan arabsitu kottuu imuru kanaaf jechuudha dhalaa biyya arab dhalaa Oromoo arabsuuf jecha isinaaf dhugaa rabbi biikshen isinaaf
Kanaaf dhala Oromoo dharrabsiina. Ani gadi ba'ee dhukke. Caalaan dhugaa isaatii akkasiin bilookne. Hello. Haala nagaa. Akkam nagaa? Nagee itti fufi yaada kee. Yaa hiriira dubbii mormii irra jirtanatti fakkaata. Yaa garuu bineentii faranjii kana qammastanii dhalaan Oromoo jaalalan beektu jettanii gadi baatanii nu arrabsitu maali wanta akkasii dhugaa rabbii bilisummaa kan nu dhorgeeyyuu isinidha. Isin dhiira Oromoota Abiyyi irraa jalqabi, Shimallis irraa jalqabi, Addisuu Araggaa irraa jalqabiti hundi keessan jechuudha. Mee kanarratti akkamitti dhalaan Oromoo jaalala hin beektu jettanii muudii nurratti qabattu. Garuu isin miti fakkaatu. Namni muudii isin irratti qabate yoo jiraate suni badii jalqaba haadha Oromoo dubartii Oromoo kabajatu malaa fi kabaja kenninaaf jechuudha jalqaba. Akkas thank you. Namni waan fuudhu jechuudha waan fuudhu waan ati barbaadde nama barbaadde sana fuudhuu dhiisuu ni malbaata bakka garaan kee jiru sana fuudhuu dhiisuu ni malta jechuun fakkeenyaaf ani Oromoo maleen fuudhu jedha jechuu danda'a garuu saba biraa fuudhuu danda'a garaan koo akkas yaaduu danda'a bakka riskiin kee jiru fuudhaa jechuudha fuudhuu taanaan. Akkas. Garuu dubartiin Oromoo kabajatu malee arrabni maluu fi kanarratti waliin galu jechuudha nama dubartii Oromoo arrabsuu wajjin waliin galu anillee kabajatu sinii mala. Dubartiin Oromoo kabajamuu qabdi. Dubartiin Oromoo dubartii eenyuuti? Gadi moti qoodi malee faranjiiti gadi moti. Faranjii qoshaashaa, faranjii waslaataa durbaaf durba ol fuudhu. Caalaa geeffadhu gurra kee keessa guurii fudhuuti geeffadhu. Ilma Abishee Garbaa akkaataatti sitti himaa jiru. Hayyee. Kanaaf dubartiin Oromoo kabajumatu malaa fi kabaja kenninaa fi malee dubartii faranjiif dubartii Oromoo wal bira fiduu hin danda'an fakkeenyaaf jechuun. Dubartii faranjii kan waxii illee gootee moti kan waxii gootee nyaachisne dhiisite waxii hojjettee illee kanatti kennituu fi kan gammachuutu sirraa nyaanne dubartii faranjiif dubartii Oromoo wal fiduu hin dandeessu. Dubartiin Oromoo kabaja qabdi, ulfina qabdi. Kanaaf ulfina isinii qabna bakka jirtanitti nagaan kabaja keessaniitiin jiraadha isiniin jenna. Wallaahi isin fuuna gabbarree isin fuuna. Warqii isin fannisnee isin fuudha kana shakkii takka hin godhatinaa. Warri deeme aanee musliimaadhaan. Dhugaa rabbii galatoomu wanti bilisummaa nu dhowwellee mushakkalaa fi diqaalota nu keessatti deemtee fuututudha. Yeroo abbaa ishii lakkaawwattu kan Silxeetti galti, kan Guraageetti galti, kan Sumaaleetti galti. Kanattidha bilisummaa Oromoollee dhaabnee Oromiyaan gabroomtee jirti. Irraa caala diqaalaa nu keessa guute dhugaa rabbii galatoomi sanyeeshi nagatti. Ayyee. Cala agesse kamiti agesse tasawa wajjin faranjii shokkaatu cabi gurmaa hedduu nama garamtu jechuudha hedduu so kuni kanadha isin jaallanna nullee jechuudha garuu warra amma fakkeenyaatiif caalaa nan beeka yuutuuba dalagatee hin jiru akkasumaan faniidhaaf jedhee haasa'ee shamarran kan kottiin aarinaa jechuudha garuu warroonni immoo jalqabumarraa qabanii dhugaan isiniin jedhamiti namoonni haadha isaanii jaallatanii niitii isaaniillee hin jaallatu obboleettii isaaniillee hin jaallatu obboleessa isaaniillee hin jaallatu kuni kanadha jechuudha. Namni haadha isaaf kabajaa hin qabne dhalaaf kabajaa hin qabu jechuudha. Dhala jechuun kan faana ciiftee si gammachiistu kan ilmaan kan kee deessee garaashatti baattee si deessee si guddistu dhala jechuun maajoriitiidha bakka maajoriitii beektuu miti dhugaan isiniin jedha maaliifi rabbillee kabajee jira namnillee kabajee jira warroonni yuutuuba guddifachuu barbaadan nurraa bu'aa jechuudha. Bakka deemtutti ilaala. Kan amma fakkeenyaatiif namni tokko dhiira tokkoo fi dhalaa tokko yoo biyya hojii biyya namaa ergate dhalaatu irra garaa laafaa jechuudha. Maaliif dhugaan isiniin jedha. Takka dhalaa narra kadhetti maallaqa nama kadhattu argitanii beektu yookaan yoo namni diqaalatti dhalee karaarra qabee gudeedee jedhe rakkina humna ishee olii yoo ta'e dhugaa rabbii narra kadhe jetti. Irri Oromoo bar hojii ishee maxiqqoo ishee dugda isaatiin gadi gugguufee hojjechuu dadhabeetu narra kadhee na dhukkubee na funuune maaloodha jedheetu jechuudha. Amma fakkeenyaaf ijoollee kaayiroo kana fudhaa. Har'allee borillee jechuudha. Gofa wanti na maallaqa nu ergaa nu dhukkubee hudduun na dhukkubee mataan na dhukkubee maaloon na dhukkubee jedhanii maallaqa. Kanaatiif jechuudha dhalaan biyya Arabaa
gad of qabdee akka hojjetaa jirtutti maallaqa keessa qabadhu jechuudha. Dhiira jechuun saree ishuma har'a sin jaalladhe jettee viidiyoo si waraabsisiistee si ergisiistee hudduu kee deebistee gurgurattee jechuudha. Maallaqatti jijjiirrattu jechuudha. Kanaatiif dhalaa irraa baqadhaa. Keessattuu dhiira irraa baqadhaa. Ani isinii himee jira. Dhiirri takka takka akka saree maraateeti. Dhugaa rabbiin isiniin jira. Kanaaf irraa baqadhaa. Nama hunda miti jechuudha. Warri jaalala hin beekne, warri viidiyoo dhalaarraa fuutanii viidiyoo dhalaa sin jaalladhettanii irraa guurtanii maallaqatti gurgurachaa ooltan isinidha. Kadhattu nama jaalala hin beekne jechuudha. Dhalaa jechuun goota onneen isin caaltu, goota jaalalatti amantu, nama jaalalallee beeku jechuudha. Intalli Oromoo si jaallattee viidiyoo qaama ishee guutuu sitti ergitee maallaqatti kan jijjiirratu sidha jechuudha. Kun jaalala beekuu ishee agarsiisa bara. Ati immoo kayaana bakka deemtutti hattuu, sobduu, nama kaayyoo hin qabne kan ta'uu keessan isin agarsiisa jechuudha. Takka intala Oromoo tokko jechuudha. Xumura nurraa baasaa hin jirtan. Kanaaf jechuudha intala Oromoo tokko takka viidiyoo dhiiraa maallaqatti gurguratte argine hin beeknu, dhageenya isin beeknu jechuudha. Isinuma argaa oolla warroota immoo gadi baatanii dhalaa xiqqeessitan malee hin taane qorqooddaa. Xiinxalaa siyaasaa adabadhu. Bakka deemtutti namatti hin fincaaneen adabadhu gurba. Kanaaf dhalaa Oromoo jaalala beekuu ishee asirraan beektu jechuudha. Ofitti amantee dalagattee biyya kana keessatti dhiira 5 bituu hin danda'a maallaqa kooti. Dhugaan isiniin jedhaa miti. Waan dhiirri waggaa 3 hin arganne waggaa tokkotti dalagadhee argadha. Mikiyyaatu mana arabaa tokko taa'ee waan hojjedhe jechuudha. Dhugaan isinii himaa miti. Kanaaf yoomillee yoo taane nuni nama jaalalaan dhiira Oromoo caaluudha. Maajoriitiidha. Amma ilaalii ayyee. Maaliif kan koof kan kee waltiin hojjetu boona ilma walloo maal akka ta'e hin beeku. Kanaatiif gadi baatanii yoo yuutuubii keessan dalagachuu barbaaddanii wanti ittiin dalagattan waa baay'ee jira. Sabbootuu amboo qo'i boona ilma wallooti kennaa keessa deebi. Aloo? Aloo? Baga nagaan dhufte sanyii. Baga nagaan nu eddanii? Ayyee warra yuutuuba guddifachuuf jecha dhalaan Oromoo jaalala hin beektu jedhu fedhu faranjii fuunaa fedhu araba fuunaa jedhu kanarraa deebii maalii qabdaatis lamman isheen fuudhaa araba lama jechaa jirta. Mee maal jette dubbii kanarraati? Egaa duraan dursee hordoftoota suusuu Oromoo kuush jira jirtu akkam jirtan? Itti aansuudhaan ati amma kan walitti qabaa jirtu dhiira Oromoo hunda isaa walitti qabaa jirta. Maaliif nuti kan kadhatu hin beeknu dhiira Kaayirooti malee ka biyya Suudi Arabiyaa jiru tokkoffaa re'ee jala deemee dalagatuudhaan beekna. Ani himee jira dhiira Suudiirraa baradhaa jedheenina ijoollee Kaayirootiin dhiira Suudiirraa dhiira Kuweet Dubaayirraati akkaataatti dalagatanii argatan baradhaa jedheera. Garuu warroota dhala dhiira ofiin jedhee yuutuuba maqaa shamarraniitiin dalagatuu fi dhalaan Oromoo taljiileedha. Jaalala hin beektu, namarra taa'uu hin beektu, maaloo hin beektu jedheen warrabsu deebii laachara malee nama hunda miti. Itti aansuudhaan yaada keetirratti waan asirra qabu keessatti shamarran hundi tokkoomi akkuman jedhee ammaan dura shamarran keenya baay'een irra duulee ture. Haa ta'u malee ani ofii biyya waa'ee shamarranii kana guddoon beeku areedas hin baafne akkin jedhe. Oggaa kitaaba seenaa dhageenyu shamarran teenya Oromoo wajjin namni bulee fi namni shamarran faranjii wajjin bule akka nama nyaata ashaboo qabuuf hin qabneetti wal addaa jedhanii beekta. Ayyee. Isheen faranjiidhaaf bishaan baay'iftii dasin jettuu jedha. Gariin immoo Oromoon teenya akka nama foon waaddii nyaateetii jedha. Ayyee. Saniif immoo ani akka kiyyatti ani faranjii fi keessattuu faranjii yoo fuudhanis waan xixiqqoo qaqashtii wajjin qaqalloo hirriibaafis taatu yoo fuudhan rakkoon qabu. Kaamma dullatti zayitii fixxe umriin ishee rakkute wajjin salphatuurra. Hin dhagaa haasa'e. Oromoo teenya wanni caalu hin jiru hin jedhan shamarran teenya ta'u Oromoo tun dhugaadha.
nuuroofis ni taati jaalallas ni beekti. Garuu immoo wanni tahe shamarran teenya Oromoodhaa qalbiin ishii imaan ishii guutuu miti qalbiin ishiidhaa irra ga'u beekta. Yeroo jaalan beektuudhaan tokko irratti wannan jettu. Fakkeenya ammoo tokko gartee sanis kanas jiraatuma bulti. Naaman ani hin soobu islaan beektaa. Kanaafuu ati dhiira hunda walitti qabdee hin arrabsiin dhiirri kun hundi one minute naa kenni sin dhaaba shamarran Oromoo intinaan beektu amma jettarratti sin dhaaba geeffadha shamarran Oromoo hundi takka miti maybe lama sadii janajjantanii aggeeffadha kan dhiira biyya Arabaa wal beeka dhalaa shan kan ijaazaa buusu takka niitii godhattu shan jaha already dhalaa sin qabatanii jirtan dhalaa jaha aggeeffadha awwal beeknaa miti chun warran beeku chun dhalaa jaha qabu takka hin fuudhu shan ijaazaa buusu ji'a ji'aan jechuudha maallaqa shin liqqimi godhanii baasii hin bitu kontiraata kennatu takka takkaan ani jechuudha lakkoofsa illee nan qaba waa hunda illee nan qaba nama akkasii anatu beekaa jechuudha namni dhalaa jaha takka niitii fuudhu shan janaadha takka takka wal beeka hunda keenya walitti nun qabina kan tidaarii barbaadu jira kan immoo dhugaadhaaf faniidhaaf dhiira faana deemu jira keessattuu dhiirri umrii 20 gadi ijoollee shamarranii kana keessa jirtan dhiirri umrii ishee 20 gadi abbaa mana namaan taatu. Wallahi isa dhugaan jedhe. Ati ministeera keenya ifan ati shamarran ministeera ifan baasuu dhufte. No hunda miti warra gantuudhaan hin jechaan jira. Ati ganaa xinnoodha. Fakkeenyaaf osoo Oromoon keenya gama siyaasaatti yoo deebine Oromoon keenya osoo shamarran Oromoo fuudhanii waa hundaafuu ni ta'u. Fakkeenyaaf warra dhalaa naftanyaa fuudhe kunis argaa jirra. Namumti saba ofii afaa deemaa jiru hin jiru namni dhalaa naftanyaa saba isaa ganee bubuuse naftanyaa jala wantoota fakkeenyaaf bakka jiru nama tokko faranjii fuudheef. Namichi dhuguma faranjiis fuudhee talabbaa gadaa jee faarsaa jira. Faranjiinis talabbaa gadaa taate jiru zaman amma kana. Boonaalma walloo baateetta anaa miti kan si baase xiinxalaa siyaasaa garuu uftee sin arrabsa jettee jennaan hin jechuudha. Wallahi laazim wanti yoo kaameraan kenna hin jiru. Kuni kanadha jechuudha. Kanaaf nuni hararaa sin arrabsuu hin qabnu. Ana malee dhiirti bu'aa hin qabdu. Kanaaf dhugaan isin jedhamite guddaa'ee keessan nuni asirra baanee dhimma keessan dubbannu hin qabnu jechuudha. Dhimma keessan dhimma dubbannu hin qabnu. Inshallah isin jechuudha gidalmaan mitee seenuu dandeessu. Feetan jechuudha dhalaa faranjii miti jechuudha saree faranjii koruu dandeessu. Guddaa'ee keessan miti jechuudha. Guddaa'ee dhalaa Oromoo miti jechuudha. Meeqatu jira dhugaa rabbii kan nu jaallate nu fuudhu. Meeqatu jira gallee gabareetti neerumnu yoo feene jechuudha. Dhalaa asiiti ijaazaa 5 dhalaa 5 dhiiraa asiiti ijaazaa dhalaa 5 buufachuu barti. Achiiti kan faranjiif amaara dhungachuu barti. Maatti goon anaa miti kan si baase sanyii situ bahe. Homa tokkoyyuu hin fayyadamtan yeroon jedhu immoo nama hunda miti. Nama hunda miti nama takka takka warroota maqaa kennamaatiin dalagu. Maaf na baafte wanni jinni tan? Ana miti kan si baase dhugaa rabbii sumatu bahe. Shabaafota eessan ganyee dhaabne? Dhagaantu sagaleen kee? Akka yaada kiyyaatti wanni jedhu namoonni baay'ee shamarran teenya ani ofiisa kiyyaa nin qoosaadha yookaan ajandaa jijjiiruudhaaf waa'ee shamarran Oromoodhaa yeroo tokko taphaaf shamarran teenya amma yeroo darbe torban dura shamarran Oromoodhaa nuuroon beektu dalagaa hatta andoomii godhatuun beektu jee taphaaf mantiseen dure shamarran 600 natti duule. No, ati qoosaan jette warra YouTube'dhaan already maqaa keenya dalagachaa jiru. YouTube'n kun amma jechuun dhalatti darba. Akkasii miti. Dhugaadhe. Inni waan dhaloota fuulduratti taa'u namni dalaguu hin qabu.
Kanaafuu ijoolleen teenya ta'a Oromoodhaa tuni hanga dandeessa shamarran Oromoodhaa fuulduraaf yoo kan jaalalan beekne ta'e yoo ofii beektan illee barsiifadhaa isiniin jenna malee xinneessuun barbaadina hanga ta'e tokko haala gama gammachiisuun barbaadina. Dhugaarratti shamarran Oromoo jechuudha. Shamarran Oromoo dhiira Oromoo caala jaalala roomansii beekti. Ani kitaaba san hin qaraane beektaa? Akkasii. Kitaaba san hin qaraane garuu jaalala wal barsiifatu yoon malee kan hin beekne ta'e. Si gala? Kanaaf walirra duula osoo hin taane amma dhiironni keenya amma wanni rakkataa jiru gizema warra bilxiqinnaa deeggaru kanatti biyya jeeqaa jira malee warri isaan deeggarus rakkateera beektaa of jijjiiruu dadhabeera warra itti biyya bulchuuf jijjiiruu dadhabeera saniif nu doorsisaa jiran yookaan akka nuti wallamnu godhaa jiran malee nuti shamarran ta'e ni jaalanna akkamitti hin jaalanne shamarran Oromoo jaalas beektii fiqiris beektii bas xiqqoo takka waan itti hafu jira malee. Maali mee wanti itti hafu? Wanni itti hafu bas qalbii teessan raggaasisuudha bas wanni biraan jiru. Qalbii teessan yeroo jenne kanas sanis hin jedhina. Amma fakkeenyaatti jechuudha dhalaan akkaataatti kanas sanas jettu ati dhalaa tokko nikaa hidhattee yoo ta'e asin naqiin achi naqiin kanan godhiin sanan godhiin jechuu ni dandeessa. Garuu nikaa irraan qabdu yoo ta'e mana naa taa'ii kana goota qinaatti dhumma ammaa komantii jala deemtee barreessitaa eenyu faana baay'ee ta'e dhiira sanaan jedhu akkattiin haazaqazaqu. Sun barra achi gahuun dura achi gahuun barra wal sanaxalsanii booda achi gahama. Efa bakka nikaa geesseemmaan aslan bakkuma kana gahuu biraan geessu. Efa nikaan hidhamee maal gootaa bakka geessaa? Dhalaan Oromoo dhugaa rabbii jechuudha. Dhiira tokko jaallattee faana bultee hammattee faana bulteetti taanaan jechuudha waan ni jedhetti bulti. Maaliif Oromoo yeroo mammaaku jaalalti nama dhiira maaliin taane jaalalti dhiira rasaasni hin jilgeenfachiisne jaalalli jilgeenfachiisaa jedha. Anas himaati. Dhugaadha jaalalli dhugaasi qabees. Jaalala jechuun waan salphaa miti nuti taphaaf malee immoo shamarran keenya jaalalas beekanii nuti sin jaalannaa isaanis nu jaalatan ni beeknaa naftanyaa har'a dhala amaaraan bas yeroo ajandaa jijjiiruuf jenne malee nami itti haa jiru hin jiru. Inaaffaa qabdanii Kana immoo nama nama inaafa. Ijoolleen keenyas kana malee tabumaaf jedhan malee nuti kan kadhatus ka agarre warruma kaayirooti ka amma waan kanaatis warruma kaayiroo dhiiruma kaayiroo sana nu baddale kan yuutuubii daldalus isaanuma kan shamarran keenya maqaa balleessu isaanuma wama hunda kan dhiiruma Oromoo tana maqaa balleessu isaanuma bar. Akkasi amma xiinxalaa siyaasaa waan dhugaa dubbate dhalaan Oromoo shiran beektuu kan dhiira Oromoo malee jedhe. Kanaaf iyyuu dhugaan isinii himaa miti dhalaan Oromoo jaalala beekti garuu warroota